Kuni polisa nu wamani, polisa biya kana hunda wali kabani nu wamani. Yeah. 1 minute. Polisi biyya kana nutti waamanii akka nukaan godhuu barbaadanii jiranii nunkaane ganamarra akkana jirra. Kanaaf Oromoon naannoo kana jirtu dhaqqaba baay'innis murteessaadha. Waan seerarra hin jirre nu gaafatanii seerarra waan jiru nu barsiisaa jennaan nu barsiifne seerri sunis hin kaane. Akkuma argaa jirtan amma humnaan fuudhanii deemanii jiranii ijoollee. Tokoni bilisoomne biyya namaattis Oromoon akkuma boo'eetti biyya keessattis Oromoo bakka jirtuu ka'i gabrummaa jala jirtu keessa ba'i yeroo dhumaatiif dhumiiti mirga kee falmadhu bakka jirtu asittillee bakka hundattuu dalaga maallaqni ijoollee qabaa jiranii ijoollee tokko qabaa jiranii officer sorry this is media. Embassy Ethiopia dura. Wanni tahee guyyaa jaaf embaasiin guyyaa shanaffaa jechuun biyya guyyaa shanaffaadhaaf cufaadha. Kanaaf naftanyaan biyya kana jiru mootummaan Abiyyi mootummaa biyya kanaatti waan hin jirre himuudhaan akka waan nu jeeqxuu biyyaa taane akka waan nu qeerroo wanni jedhamu kun akka waan jeeqxutti himuudhaan seera nutti waame seera garuu itti himne isaanillee hamma tokko nu hubanne hamni tokko nu hubatanii wal dhiibaa jirra jechuudha. Isin kaanu jechaa jirra isaanin kaatanii isin jechaa jiranii akkasii wal qabnee jirra. Kasin argitan kun hundi poolisa Oromoo bakka jirtu ka'iiti mirga kee yeroo dhumaatiif falmadhu. Bakka jirtu biyya keessa dhumi. Arga waan nama godhaa jiran. Arga. This is UK. 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 Officers doing to our people. Like Ethiopian. Like this is what UK officers doing to our people. Yeah. What? All this is on you. All this is on internet. Yeah. What? You're doing this. You're gonna get out. You got that. You got it. Akkuma argitan poolisoonni na duuba jiran kun illeen
gartanii akkuma argitanii poolisni bakkuma hundattuu yeroo dhaafaa gartee seera kee hubachiistutti mootummaa diktaatara keessattuu biitu mootummaa diktaatara gargaaruudhaan Itoophiyaa gargaaruudhaan hin beekamti. Kanaaf nulleen asii ka'utti hin jirru akka argitanitti ijoollee akka godhaa jiran laala. Look. Step back. Don't touch me. This is my right. Don't touch me, police. Please, guys, on there. On there, section 14 in place, all right? You've got to be on the pavement, all right? Off you go. On the pavement, please, chap. No justice, no peace. On the pavement. On the pavement. Shame on UK. I swear to God. Shame on UK government. Shame. Cameron, help us! Shame on UK government. I swear to God. This like Ethiopians. Shame on you, UK government! Supporting. Give me Father, please. The killer in Ethiopia. We need justice. We need equality. Ethiopian government, the killing children. Ethiopian government is the raping woman. UK government, stop supporting the killer in Ethiopia. We need peace. We need justice. We need equality. UK government, stop supporting, stop funding the dictator, the killer in Ethiopia. We need democracy. We need equality. Look, this is UK or Lala, will be UK. Asit malee Oromoonis asit malee indeen nusi asit malee indeen Oromoon naannoo kana jirtan baa kodda mana baa edarraa isin jechaa jirra akkanutti qophaa'aa jiran isinitti illee jira. Their family, all of them, they already suffering. So In Ethiopia, it's a butcher. Equality. We need democracy. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. No. Okay. When we came here, we asked them, this embassy is our embassy. It's our embassy. We came to ask them our question and Justice. answered. To get answered. Why they've been here? They've been working for government in it. So we came to ask if they don't respond us our question, how we gonna go without any?
Okay. If you are not blocking them, and they will show what they need. No one. Shame on you. How are we going to solve that problem now? Shame on you. UK government, they've been protesting for the last 6 weeks. It went down the street, around the UK, around the London, protesting everywhere, peacefully. But you never respond to our struggle. Why? Because we're dealing with some serious issues. Our people are dying back home. Our people are struggling back home. Our people are struggling back home. And you're not responding to our struggle. It's like you supporting them, but you don't want to support us. It doesn't work like that. We have to take the next step. This struggle will continue. You have to respond to our struggle. You must respond to our struggle. Oh, she's going down this place. We're having a problem with the Ethiopian government. Now we're having a problem with the UK government. Because you have to stop supporting this government. How can you allow this embassy to work? How can you allow this embassy to work? We demand justice. 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 Kuni policy da? Democracy. Just policy biya kana? Yeah. UK government. UK government. UK government. UK government. Stop. 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 Supporting. Supporting. The killer. The killer. In Ethiopia. Funding. The dictator. In Ethiopia. We need Equality. We need justice. We need freedom. UK government. UK government. UK government. Stop. Stop. Supporting. The dictator. In Ethiopia. Ethiopian government. Is a killer. Ethiopian government. Is a raping woman. Ethiopian government. Is a killing children. We need justice. We need equality. We need freedom. We need democracy. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Free. Jawar Muhammad. Free. Bakkala Garba. Free. Hamza Borana. Free. Shamsuddin Taha. We demand justice. We demand peace. We demand equality. UK government. Shame on you. UK government. Stop. Funding. Stop. Supporting. The killer. In Ethiopia. Ethiopian Prime Minister. Is the killer. Ethiopian government. Is a butcher. Ethiopian Prime Minister. Is a dictator. Abiy Ahmed. Is a dictator. Abiy Ahmed. Is a butcher. UK government. Stop. Support
supporting, funding the killer in Ethiopia. We demand justice. We demand justice. We demand peace. Yeah, women is the same. Yo ardan ofaniyu edenetti deebinanu Edenumatti deebina. amma yoo nu galchan edenetti deebina Asiyyuun baan. dhagaa oromoon biyya tana jirtan nu dhagaa yeroo takko dhagaa oromoon biyya tana jirtan yoo namni as jiru kun hundi arda guuranii deemanii nu hidhan isin koottaa bor cufaas Warri hafe haa cufu. warri haftan mana jirtan bor koottaati cufaa yoo yaa UK government. UK government. UK government. UK government. Stop. 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 Supporting the killer. the killer. UK government. UK government. Stop. Stop supporting. Stop. Funding. Funding The killer. the killer. We need equality. Equality. We We need justice. justice. We We need freedom. freedom. UK government. UK government. UK government. UK government. Stop. Stop Stop. funding. Supporting. Supporting The killer. the killer In Ethiopia. in Ethiopia. We demand justice. We demand justice. Equality. We demand equality. jirtu qeerroo didhaa hin sodaata du'a hin sodaata asii miigallee duunanu embaasiin kun hin banamu yoo arra nu galchanis yoo arra nu hidhanis bor deebinee dhufna hojii mana UKdhaa kennina UK government shame on you mootummaan kun Aga dhugaa keenya kana Sir. He's a YouTuber. Ani omeni akun. Uni omeni. He's a YouTuber. Onoki. Omeni onok. Once again. That means he's not allowed to, if he doesn't have a card, he's not allowed to make any video around it. So then he's not doing anything, he's just showing why he just keeps Dhala Oromootiya. Oromoon biyya alaalle yoo warri biyya keessa kabajan arganne Oromoon biyya alaa jirus akkana salphataa jira. Argaa jirra. Ijoollee seenna asitti hiriira baate hunda isaanii dirqiidhaan asii oofuudhaan harka duuba hidhanii nama asii oofaa jira. Salphinni biyya keessa yoo nuti jabaanne warri har'a teettanii asirraa sooshaal miidiyaa irraa nu laaluu jirtan jechuudha. Warri mana teettee waa tokko keessatti hirmaannaa takka hin qaban. Warri mana teettee rafaa jiru. Oromoon bakka jiru tattaaffii itti jiru. Dhimmimaan inni bakka kana bu'aa jiru argaa jiru. Ijoollee asitti tumanii biyya ambaa keessatti biyya faranjii keessatti salphinni nuti biyya keessatti salphataa jiru asitti illee nu dhaqqabee jechuudha. Warri amma biyya faranjii keessa teettanii cal'istanii rafaa jirtan. Hadaraa dhiigni ilmaan Oromoo dhiigni obboleeyyan keenya biyyatti dhiigni dhangala'aa jiru. Lafeen isaanii isin haa waraantu. Gabbayaatiin falmadha. Gabbayaatiin waan dandeettan godha. Waan dandeettanii wal bira dhaabbadha. Asitti har'a biyya faranjii keessa jirra. Osoo biyya faranjii keessa ijoollee akkanatti harka duubatti hidhanii asii baanii keessa darbanii gara barbaadan deemaanii jira. Please gabbayaatiin falmadha. Continue your protest on this side of the road, folks, okay? The protest is being facilitated on this side, okay? Yetimi. Lan omeni yetimi lakini hello sir. Basically this is look what's going on over there. This is omeni, right? Show them. I never see some police officer pushing someone like this. For real, man. This is UK. Come on, bro. This is UK. Come on. UK.
Shukri, baya. Ikram, ati kootu mee yoo si qaban laalla jechuun shamarran achi bira waan deemne siin tuqanii miti shamarran wal fuudhaa achi bira dhagaa shamarran yaa miti ma ina shamarran walitti fuudhiti okay Sidna yonkan sidna nanjanar kisan sadidani Guys, move it over this way, please. Thank you. Move over this way, please. Okay. It's just going to cause issues again. This one is our media. I get it. Yeah. Listen, go back behind the line now. Okay. Please don't come here because it causes issues. And I realise you're here for a peaceful protest. So please go back behind the line where you're supposed to be for a peaceful protest. Okay, please go back behind the line. Thank you, sir. Thank you. Easy. This. Oman Gadani. They support the killer in Ethiopia. We don't let them to open it. Don't tell me our people is down. They're killing our people. Why our people is dying. They killed by them. Why? You guys, police. Why you not stand equality? Our people. The police rape in Ethiopia. We want help. We want more than money. You let them to income. Why? Yes, the police. Okay, we can be helped, but we're not gonna let them in. There is no service. There is no service. We need justice. We need freedom. We need democracy. Stop supporting the government. Please. We are not even doing this. You need to support them. Help us. Support the killer. We are peace. We are not like this. You are made us like this. We don't have any condition. We don't have more peace. More
UK. Even this country now. Just you are supporting my dictators. For last 6 days, but they don't even have to Anyone, I'm telling you, this is a fact, it's reality. Anyone, if you allow anybody, get into this embassy, that means you want to cause a problem around here. Yeah, that's You want to cause a problem around here. Because we've been protesting for the last 6 days peacefully, nicely. Now we're tired. Today is Monday. If you let these people get into this embassy, they're going to come out on Friday. So we're going to have to be here until Friday. No, we don't want that. We don't want that, man. We want to go home, take a shower, you know what I mean, eat nice food, sleep in nice bed, man. You out here playing us, man. Don't do that. Don't do that. It doesn't work like that, man. I can only say that I have tried repeatedly to explain and to explain the conditions. Why are you beating us? Why are you beating us? Why are you beating The thing us? is, Why? I've started this repeatedly. Why are you beating us? Why? Who's beating me? Why are you beating you? Why are you? Why not? You're killing you. I'm telling you. If you're upset, you don't listen to me. No, man. I feel like you all you are Ethiopian officers. They are Ethiopian as well. But you are in so cold looking and a good government. Why? We don't need they're fucking taking a piece. UK police, I'm telling you, absolutely wrong. That's ridiculous. We just coming here to fight for people. You guys don't allow to open that. Why you touching us? You're not allowed to touch me. I'm telling you. I'm just here to voice for my people. They dead back home. 200 people dead in one day. You're not allowed to push me. You're not allowed to touch me. And you are not allowed to support my people. You know what I mean? I'm just telling you. This is absolutely wrong. Yeah. You get I'm telling you, number one police officer in the world. You killing people. You pushing people. This is ridiculous. I'm telling you, man. I feel like you guys, Ethiopian military or Ethiopian police. You know what I mean? That's how you living like back home. Someone ready to punch you or to fight with you. Come on, it's not possible. Nah, come on, this I believe UK, you know. Nah, you guys. I believe this is a democratic country. Nah, come on, man. You know, free speech, you know what I mean? We are here to protest. So we have a right to protest. Let's go. You know what I mean? You want us to be in this place like, you know, we kind of homeless or something. No. You never even trying to provide food for us, man. What the fuck? That's how it's going down in this place, man. Energy. You don't talk to me. No, don't worry. Bob, don't worry. I'm not talking to you. No. You stop talking to me. I'm not talking to you, man. Thank you so much. I appreciate it. Please, Namoni. What? Abduri. What do we want? What do we want? When do we want it? No. When do we want it? No. When do we want it? No! What do we want it? Justice! What do we want? Justice! UK government. UK government! UK government. UK government!
Stop! Supporting! Oh jadi difam. Akan. Oh ini. Oh menni bejomin. Sanifi. Dubartiin ciisa. Police as jiru kana. Yeah. La cosa sorry. Wait, sorry officer. La cosa kan wala buna nita. This number, sorry. Which number? He's what happened? Give me He's the number one. Give me phone. Yeah, who did it? This. Because this yeah, this police number. Sorry. You just coming and pushing us. It's all police for this purpose. Yeah, you. Thank you. You are the one. No badges, no. We are not criminals. Thank you, officer. The whole of it. Yeah. Because that woman almost ambulance is not coming. Even Ambulance no coming for Sir Eminem. yeah. Yeah, for Sir Eminem. Police pushing us. Yeah. The floor. Yeah, we need justice in the UK as well. Thank you, officer. Okay. Yeah, kuna chira namni tokko yodwe namni asit start ta'e. Yes. Seeraan isaan gaafas. Oh, mimi asiko kwenye Ambulance bila nuyu bila tindande ambulance. Ambulance nuyu bila. That's the only reason he pushed us. Yeah. La ya so idan mun lesi bare taran kana su basu ara barki alla mari taran kana si ya asbat ol gamwata kuno akum argaa jirtan qarreen teenatuni poolisiin humnan taane fayyadameetiin dhukkubsattee jirti kuno
peace. We demand peace. UK government. UK government. UK government. UK government. Stop supporting. Stop supporting. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government. He's a butcher. He's a butcher. Ethiopian government. Ethiopian government. He's a killer. He's a killer. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Birtigina. Down, down, Birtigina. We demand justice. We demand justice. We demand peace. We demand peace. We demand democracy. We demand democracy. UK government. UK government. UK government. UK government. Stop supporting. Stop supporting. The killer. The killer. In Ethiopia. In Ethiopia. Ethiopian government. Ethiopian government. Jara fidaa jira sanii bakka qoran. Jara fidaa jira. Ethiopian government. Ethiopian government. He's a raping woman. He's a raping woman. Stop killing Oromo. Stop killing Oromo. Stop killing Oromo. Stop killing Sidama. Stop killing Sidama. Somali. Stop killing Somali. Stop killing Somali. We demand justice. Ethiopian government. He's a killer. Ethiopian government. Ethiopian government. He's a butcher. He's a butcher. Ethiopian government. Ethiopian government. He's a raping woman. He's a raping woman. We demand justice. We demand justice. We demand democracy. We demand democracy. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government. He's a dictator. He's a dictator. We demand justice. We demand justice. We demand peace. We demand peace. You know who pushed it? We know who pushed it. He's got the wrong guy. He just said, yeah, he's accused me of stuff. It wasn't me. Jiu-jitsu. You are supporting Ethiopian killer government. Ethiopian killer government. UK government. UK government. You are supporting the dictator government in Ethiopia. The dictator government in Ethiopia. UK government. You are supporting. You are supporting the killer Ethiopian embassy. The killer Ethiopian embassy. UK government. UK government. You supporting. You are supporting. You are supporting. You are supporting the killer government in Ethiopia. The killer government in Ethiopia. UK government. UK government. You are supporting. Shame, UK government. UK government. Shame on you. 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 Shame on you.
Shame on you. All. You have pushed him, he complied, you have to bring him here. Bakka keessan gadi hin dhiisina. Amma humna biraa dabalattee jirti. Bakka kana nurraa fudhatuufi bakka kana gadi hin dhiisina. I'm calling him. Officer, can you allow him to come? Can you allow him? Can you allow him to come? Where is the justice guy? Where is the police? Where is the police? Where is the justice for our people? We demand justice! 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 We demand peace! We demand peace! We demand peace! We demand peace! Black Lives Matter! 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 Oromo Lives Matter! Oromo Lives Matter! Oromo Lives Matter! Oromo Lives Matter! No justice! No justice! No peace! No peace! 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 Ethiopian government! Ethiopian government! He's a killer! He's a killer! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a butcher! He's a butcher! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a dictator! He's a dictator! UK government! UK government! UK government! UK government! Stop! 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 Supporting! The killer! The killer! In Ethiopia! In Ethiopia! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a butcher! He's a butcher! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a dictator! He's a dictator! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a raping children! He's a raping children! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a raping woman! He's a raping woman! We need justice! We need justice! We need equality! We need equality! Free Jawar Mohammed! 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 Democracy! Down, down, Abiy! 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 Ethiopian government! Ethiopian government! He's a killer! He's a killer! Ethiopian Prime Minister! Ethiopian Prime Minister! He's a butcher! He's a butcher! Ethiopian Prime Minister! Ethiopian Prime Minister! He's a dictator! He's a dictator! He's a dictator! He's a dictator! We demand justice! We demand justice! We demand peace! We demand peace! Jira! 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 Listen, everybody. No matter
Now it's clear. No, listen. Actually, akkuma argaa jirtan imbaasii Itoophiyaa biyya UK magaalaa London irratti argamutti qeerroon keenya uggura guyyaa jahaas gaggeessaa turee jira. Uggura jajjabeedhaan tajaajila tokkoyyuu kennaa hin turre amma yeroo ammaa kana humni dabalataa poolisiin humna hedduudhaan dhufuudhaan argaa jirtan kana kunoo humna baay'ee qabatanii dhufanii imbaasii kana bansiisuu yaalaa jiranii. Qeerroonis imbaasiin kun hin banamuu haga dhumaatiin ilmaan Oromoo hooggantoonni keenya mana hidhaatii ilaanitti haga dhumaatiin ilmaan Oromoo dhaabbatutti haga waraanni Oromiyaa keessaa bahutti imbaasiin kun tajaajila tokkollee kennuu hin danda'u jedhanii poolisii hojii wal qabaa jiranii maqaa jirtan kana poolisiin kun heddummina isaanii argaa jirtanii asitti kun poolisoonni jiran imbaasiin haa banamu jedhaa jiru. Garuu imbaasiin yoomillee hin banamu tajaajila hin kennu jennee nullee ciccine qabnee jirra. Oromoo bakka jirtu ka'iiti falmadhu Oromoo diyaaspooraa imbaasii Itoophiyaa biyya mara jiru keessatti qabaati uggura kunoo akka margatu qeerroo UK fi London guutuun imbaasii Itoophiyaa kan ugguranii as jiranii. Oromoo falmadhu bakka jirtu qabsaa isin jedhaa qabsaa. Gammee intala fuudhanii waan deemaa jiran kottu waraabi naannoo miiltanii irra godhaa jiranii please. Justice for Hachalu! 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 Ilakunu akkuma argaa jirtan tana isii tana poolisiitu akkana gatee isin amma deemaa jirti. Haaluma argaa jirtan kanaan poolisiitu akkana gatee isii kana jechuudha. Poolisii UK intalatteen akkana gatee jira. Kunoo bakka hunda jirtan. Because of you, police UK. Imbaasii Itoophiyaa kunoo uggura qeerrootii fi poolisii UKtiin marfamee jira. Tajaajilli yoomillee hin kennamu akka hin kennamnetti as jira. Kunoo akkuma argaa jirtan kana poolisiin nu ol ta'eetiin dhufee jira. Qeerroonis imbaasiin kun yoomillee tajaajila hin kennu jedhee jira kootu meefiroomsa. Oromoo biyya alaa jiraniif dhaamsa dabarsi. Oromoo biyya alaa jiraniif ilmaan biyya keessa jiranii wareegamaa jiran akkuma argaa jirtan ganamaa galgala argaa jirtan namoota keenya biyyatti dhumachuu jiru jechuudha. Biyya hambaa kan biyya keessatti salphannee Oromoon biyya alaa jiru akka isin argitan kanatti harka duubatti deebisanii ijoollee baanii guuranii mana hidhaatti guuraa jiran. Salphinni nuti biyya salphannee asittis biyya alaattis nu dhaqqabee jira nu salphannee jira. Kanaafuu Oromoon biyya alaa jirtan gabbaa'ii falmat hiriira ba'i. Kamadaa'e obboleessa kan kee biyyatti dhayame awwaal obboleessa kan kee biyyatti dhayame hospitaala keessa kaayi Oromoo bakka jirtu kaayi dammaqi si ajjeesuudhaan mootummaan of duuba deemuutti hin jiru. Abdii kan kee Abiy Ahmed irra keettee hin ciisin Oromoon biyya alaa jirtus salphattanii jirtan kaatii falmata kunoo akka argaa jirtan mootummaan Ingiliizaa addunyaa biratti mootummaa firiidamiidhaa mootummaa dimokiraasiidhaa jedhamee beekama. Garuu kijiba kunoo isaan bira jirraami kijiba addunyaarra hin jirtu jechuudha dhugaan hin jirtu dhugaan addunyaarra hin jirtu gadi baay'ee falmadhu nama sii ta'u dura kaayiti diktaatara ofirraa buusi Oromoon biyya alaa jiru akkana salphina keessa jira jechuudha. Boru Awustiraaliyaa jiru ka Kanaadaa jiru ka Minisoota Ameerikaa keessa jiru gabbayaati falmata biliis ummata keenya biyya alaa bira dhaabata biyya dhumataa jiru bira dhaabata walta'ee gara ofirraa. Kun akkuma argaa jirtan kana isiin leewwan yaada kee gabaabsiitii yaada kee. Mata Oromoo addunyaa irratti hundi keessatti akkuma argaa jirtanii poolisiin UK ilmaan keenya Oromoo biyya keessa jiran balbala qabee barsiisuu barbaada. Qeerroon ammoo cumsisiisee jirti. Nuti Oromoon warra nu jalaa du'anii fi warra mana hidhaa keessa jiran nutu baafata. Jawaar nuti
jirra. Ummata Oromoo prisonii keessa jiru. Kan mootummaan prisonii galche nutu baasan. Jawaar, Baqqala, we sacrifice everything for you guys. We sacrifice everything for you. We make them free. We make for justice. We fight for them. Ethiopian government arresting them because of they are genius. Jawar is genius. They are genius. Jawar is our genius leader. Jawar is our genius leader. We sacrifice everything for you, Jawar. For Baqqala, for all Oromo people. We need justice. We're gonna make justice for them. We can make them free. Oromo, Qeerroo jirtu. Jira. Qeerroo jirtu. Jira. Qeerroo jirtu. Jira. Harree jirtu. Jira. We're gonna make Jawar free. No Ethiopian government. I am the one make him free. Yes. I am the one make him free. Yes. Abiy, I am the one make you down. Yes. I am the one make you down. Yes. Qeerroo make you down. Yes. Qeerroo make you down. Yes. Abiy, you make down by Qeerroo. Yes. Abiy, you Abiy must resign. Abiy must resign. We demand justice. We demand justice. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government. He's a butcher. He's a butcher. Ethiopian government. Ethiopian government. He's a killer. He's a killer. UK government. UK government. UK government. UK government. Stop supporting the embassy. The embassy. Stop supporting the dictator. Ethiopian government. Ethiopian government. He's a butcher. He's a butcher. Ethiopian government. Ethiopian government. He's a dictator. He's a dictator. We demand justice. We demand justice. We demand peace. We demand peace. We demand democracy. We demand democracy. Justice for Hachalu. No, akkuma argaa jirtan kana poolisiin humna keenyaa ol ta'ee jira. Baay'inni isaanii baay'ina nuti ol ta'ee jira. Imbaasiin tajaajila tokko kennaa hin jiru. Sababiin isaan akkana baay'atanii dhufaniif imbaasiin Itoophiyaa guyyaa 6 waan cufamee jiruuf poolisiin UK yeroo ammaa kanatti baay'ina ilmaan Oromoo as jiran kana caala as jiranii akkuma argaa jirtan jechuudha. Baay'ina poolisii akkuma argaa jirtan kanatti ilaalaa kunoo sababaan kanaaf guyyaa 6 guutuu huunee qabnee jirra imbaasii Itoophiyaa uggurreetiin jechuudha. Sababa kanaan kan ka'e poolisiin UK baay'ina ummata keenyaatiin ummata as jiraniin caala dhufanii as dhaabbataa jiranii imbaasiin kun tajaajila kana yoo milleen kennu jedhanii qeerroon asii falmaa jira jechuudha. We demand justice. For our people. For our people. We demand justice. We demand justice. For Oromo people. For Oromo people. Our people are struggling. Our people are struggling. Our people are struggling. Our people are struggling. There is no service.
embassy. No justice, no 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 embassy. Oromo lives matter. Oromo lives matter. Oromo lives matter. I am Oromo first. I am Oromo first. I am Oromo first. I am Oromo first. UK government. The Ethiopian government. UK government. Stop using our taxes. Abiy Ahmed. The liar. The deceiver. The killer. The butcher. The massacre. In Ethiopia. UK government. Enough is enough. 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 No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No justice. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No justice, no embassy. 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 No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. Oromo lives matter. 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 I am Oromo first. 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 Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. The power of the people. The power of the people. Is stronger than the people in power. Is stronger than the people in power. The power of the people. The power of the people. The power of the people. Is stronger than the people in power. Is stronger than the people in power. The power of the people. The power of the people. Is stronger than the people in power. Stronger than the people in power. Stronger than the people in power. No justice, no embassy. No peace, no embassy. No freedom, no embassy. No equality, no embassy. No equality, no embassy. No justice, no embassy. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no freedom. No justice, no freedom. No justice, no embassy. No justice, no embassy. No justice, no freedom. No justice, no freedom. No justice, no peace. 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 Oromo lives matter. 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 Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Respect my existence. Respect my existence. Or expect my resistance. Or expect my resistance. Respect my existence. Respect my existence. Respect my UK government. UK government. UK government. UK government. UK government. UK government. Stop. 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 Supporting. Supporting. The killer. The killer. Stop. Stop. Supporting. Supporting. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government. He's a killer. He's a killer. Ethiopian government. Ethiopian government. He's a butcher. He's a butcher. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No justice. No peace. No peace. We need freedom. We need equality. We need democracy. UK government. UK government. Stop. Supporting the butcher. Stop supporting the dictator. Stop supporting Ethiopian government. Ethiopian government. He's the killer. Ethiopian government. He's a butcher. Ethiopian government. He's a liar. Ethiopian government. He's a dictator.
killing children. Interrupt the movement. We need democracy. We need equality. What do you need? Justice. What do you need? Justice. What do you need? Justice. When? We need equality. We need democracy. We need justice. We need justice. We need freedom. Free John Mohammed. Free Shukut Galata. Free Abdi Ragasa. Free Bakala Garba. UK government. Stop supporting the killer. Ethiopian government. The killer. Ethiopian government. He's a liar. What do you need? Justice. What do you need? Justice. When? Now. No justice, no peace. Abiy must go. Free John Mohammed. Free Bakala Garba. Free Hamza Borana. We are Oromo. Be free. Justice for Oromo. Ethiopian government. Stop killing Oromo people. Justice for Oromo. UK government. Stop supporting the killer. Abiy must go. Justice for Hachalu. Jarri Simbantu. Free Oromia. Jarri Simbantu. Musa Simdemnu. Stop killing Oromo. Bakka jirtan kamiyyuu dura dhaabadhaa cufa embaasii isaan isaa dhaabatanii kana jechuudha amma embaasii garaagaraa waliin keessa bahuudhaaf deemaa jiranii hin ka'inaa dura kana isinii dhaamaa. Stop supporting Ethiopian government the killer. Bakka kanatti wanta kanaamu kenna. Ijoolleen gartee bakka Awurooppaa guutuu keessa jirtan bakka imbaasiin Itoophiyaa jirutti dhayxanii gartee cubsiisuu qabdan. Maal dhayxanii cubsiisuu akka jarri dalaydee gartee maallaqa kana gartee fayyadamtee ijoollee Oromoo teena biyyatti akka jarri nacheesne gartee ugguruu qabdanii guyyaa 5 manni jaraa kun ugguramee imbaasiin jaraa kun ugguramee jira. Itti buufaa ijoollee UK keessa jirtan dhuftanii akka birmatanii isin jenna guyyaa dandeetan guyyaa takka maan taane bakka jirtanidha. Iskootilaand illee kan jirtan awusaayidii kee bakka maraa kan jirtan dhufaati gartee ijoollee dandan bira dhaabadhaa isin jenna. Iddoo galatoomaa ijoollee qeerroo asitan guyyaa kana dalagaan cufamee jira. Qeerroon asitti gartee akkuma jaraa dhageessisu jirti itti buufaa isin jechuudha. Salphina kana keessaa bahuu qabna Oromoo. Dhumnee ka jiraan haafuu malee salphina kana keessaa bahuu qabna. Biyya namaatti illee akkanatti biyya keessatti illee akkanatti himan jiraanne qabsooteen xumura godhuu qabna. Asitti dubartiin jalaa miidhamtee amma ambulaansii dhufee fuudhee deemee jira. Nama ijoollee dhiiraa hedduun jalaa hidhanii jiranii. Oromoo bakka hundatti hin miidhamne. Lubbuu teenya kenninee waan dandeenyuun Oromoon bakka jiru kaabaa kibba addunyaa kanarra jiru Oromoon jiru hundinuu gabrummaa kana kadhumaa goonee jalaa bahuu qabna jedha. Kanaaf jabaadhaa Oromootiyya qeerroon biyya keessaa duraanutti jirtanii ka addunyaatti jirtanii Oromootiyya ammallee itti fufaa ameen isin hin cabin jabaadhaa itti fufaa hin mo'anna jedha. Hanga sirna naftanyaa Oromiyaa keessaa baasnutti Oromoon addunyaarra jirtan qeerroon biyyaa dhumaa jira. Qeerroon biyyaa waraanaan dhumaa jira. Haati Oromoo waraanaan dhumaa jirti. Abbaan Oromoo waraanaan dhumaa jira. Sirni naftanyaa deebi'ee nurra goruudha. Kanaaf warri biyyaa falmataa jira.
warri biyya alaa nuumaan dalagaa jiru of gaafadha. Warri biyya alaa nuumaan dalagaa jiru of gaafadha. Biyya alaa gabbu keessatti nu oomasitti dalagaa hin dandamne. Taa'uu hin dandamne. Dhiigni Oromoo galaa jirtu nu ilaallata. Dhiigni haadha keenyaa nu ilaallata. Kanaaf baraati qabsoo finiisa Oromoon addunyaa jirtan guutuun dhiigni ijoollee tanaa isin haa ilaallatu. Mana taa'in baay'ee balmaddu. Namuu isaa namni as keessa gammadu uqamaaf dhufe malee wannoo fi kanaaf Oromoon biyya alaa jirtan rafaa jirtanii kaatii qabsaayaa qeerroon biyya adumaa jirtu. Uummanni Oromoo duguuggaa sanyii irra gaggeeffamaa jira. Kaatii balmaddaa. Egaa hiriira akkuma itti fufetti jira. Dhaadannoo keenyas dhageessisuun akkuma itti fufetti jira. Imbaasiin Itoophiyaallee guyyoota 5f akkuma uggurametti jira. Kanatti qeerroo fi qeerreen poolisiidhaan wal qabattee nama hedduullee nurraa miidhanii jiranii dubartii asitti nurraa gaggabdee jirti. Qeerroo jirtu mootummaa biyya kanaa yoo inni sappoorti nu godhin nu wajjin hin dhaabatin nu garuma hundaanuu qabsoo hin dhiifnu isaanilleen akkanumatti nu wajjin istraagil ta'anii jiraatan malee nullee mana gallee hin teenna embaasiin cufnaa karaa hin cufnaa bakka hundee cufnaa rakkoon keenna akka rakkoo isaanii ta'e itti garsiisuu qabna. Isinii galee akkasii waldhaabne malee isaanilleen boqotanii hin ta'an. Kanaaf mootummaa gabroonfataa kana dhiisanii gara keenya haga gaafa deebi'anitti nulleen waan goonu hin dhiibu. Ijoollee irraa hidhan nu hagadaa dhiisanii amma ijoollee amma biyya kanu keessa hidhan yookaan nu mara hidhanii yookaan immoo ijoollee amma nu hagadaa dhiisanii. Kanallee cufnaa karaallee cufna waan baraa. Yoo gad hin dhiisin dhagaa. Yoo ijoollee gad hin dhiisin nu martuu hidhamu. Nu martuu hidhamu. Akkana waliin qabatan. Namni tokko nu keessaa hidhamee kanan bullaas keessatti waan ammayyuu jara san jala dubbadhamne dhaabanneef akka jara sanan seensifneef jara sana sa'aatii haga sa'a 4 dalaga embaasiin kun haga sa'a sanii turra wal guurree dhaynee mana hidhaa isaanitti nama san dhaynee walii hidhamna malee namnu keessaa hidhamee nu alan bullu. Hin bullu. Qabaddaa. Kana bakka kana gadi dhiisinaa qabaddaa. Asirra dhaynaa kanallee hin dabrinaa. Dubaddee What do you guys do? You have been with the Bakara? Yeah. What do you guys do? Bakara to the Labin by Umne Barban. Nulan Hudu and the woman who grew up to Jirani. Bakajitani, the Bakara, the Boda, and all the evening of Tanya to take about. One of Tanya Bakana Kabatamo, Akababa Delegate. Sergeant Tori Basi, Bakana to Nice out in a Kamata, whom the Binaban, Navaka said to say Nura Fuduakan. Number 2 right and number 6 Nulan Hudu and that. What if I tell I can bring a Bakata can do some number one? What do you get it? Yeah, one among can Aaron Jolas, you know, Bravo, any demon. Oh, good that one can have Yadena. Oh, good that Saja Chalaman. When Niger River Lays and Takalin in Jus, Malivi Balbala Jarabicha, how did any? When Niger River Lays in Jus, Akaman Jole food any demon. Oh, good that Saja Ranidani, Achibo, Jerry Kagasir, Hidam Tade, well, Onegarte, Akajarikida Mansan, Negate, Akajari Kaman, Jole Tigone, one Jarana Mokora Tigona, Kundibankamu, Asiti Sagale, Kenan Dagesna, Hagaturumbeka, Munano Kana, Garte Jole UK gets a Jirtan, Nano Kana, Yom Galtan, Yom Azigaltan in Jerinati, in Gafatina, Kota Galgalakan, Kota Tiasula, Sagale Santa Gesa, Amara Jaju, Amara Kota, Jolen outside Jirtan, Jolen UK gets it, Gudumango is Poland Gaitan, Wales Gaitan, Bakamara Gaitan, Kota Umata Kisan in Burmada, Malivi Joar Mohammed, Garte Manahida, Tikadukusat, Savakinam, Joar Mohammed Jaju, Balisa Takabati Timid, when is in Naftan Jibidu, one in Oromo Tevimit. One in one brother like Wahasa South Sunday, one Oromote of a Jiban in Joarin. In one Oromote, Macau Oromoka Bukitu. Hanafu, Nujoarin Garte, Isafi, Garte Bakala Garba, Warro Hida Mankuli, Agamana Idati, Bakakana in Galu, Aga Devi Wahir Galu, Bakakana Galu, Jole Yuki Kesitan, Kota Birmada, Maridas in the Malan Hundino, Nudi Male, Wine of Tanya Sente, Insane and Isani one evening. Numara manida ke samale imbasi kami sene jari sene kana wadan kenna continue Akkas malan shukri qeerroo keessattuu yeroo ammaa
qeerroo UK keessattuu qeerroo London waamicha gatiif saa ammaa kanatti. Akka nurraa afaan jiraanne dhibbaan dhibbatti ni beeka. Shift walii kennee jalqaba kaan kan hojii deemu. Deemanii kuniin dhufaa namni dhufaa jira. Baay'ee namni dhufaa jira. Inumaa isaan kana godhuun ifitti nama dabalan. Ifitti nama dabalanii nuuf gaariidha. Yo, boy, kaamsa kenna. Warroonni UK keessa jirtan yoo dhuguma dhiinni Hacaaluu siin dhagahamu bakka feeti jiraatu namni biraa dalagaa dhabee gaas dhaabatu wal cinaa dhaabachuuf guyyaa hadhaa yoo wal bira dhaabatin yoomuu wanni wal bira dhaabatuuf rakkoo keessa jirre jenneen nu bira dhaabaddaa poolisiin akka nu wajjin dhaabatu nu nafsee jenna kennitee Hacaaluu wajjillee jechuudha. Hacaaluu du'e nuuf jedhee du'e poolisiin nu marsitee dhaabataan yoo dhuguma dhiinni Hacaaluu dhiinni Jawaar fa'a waan Jawaar hagan achiin dhugaan isin dhagahan koottaa nu bira dhaabaddaa kun dalagaa dhabee dhaabata please koottaa nu bira dhaabaddaa walaa gargaaru. Ambassador Isa, don't stand by. The killer in Ethiopia. 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 UK government. UK government. UK government. UK government. We tell you. We tell you. We are taxpayers. We are taxpayers. We are taxpayers. We are taxpayers. Don't give our money. Don't give our money. The Ethiopian government. The Ethiopian government. The Ethiopian government is a killer. The Ethiopian government is a killer. 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 Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Ambassador Fissaha. Ambassador Fissaha. Ambassador Fissaha. Ambassador Fissaha. Don't stand by. Don't stand by. Don't stand by. Don't stand by. The killer Ethiopia. The killer Ethiopia. The killer Ethiopia. The killer Ethiopia. UK police. UK police. UK police. UK police. Don't protect. Don't protect. Don't protect. Don't protect. The killer in Ethiopia. The killer in Ethiopia. The killer in Ethiopia. The killer in UK government. UK government. We tell you. We tell you. Ethiopian government is a killer. 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 Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy is a killer. Abiy is a killer. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. We demand. We demand justice. Justice. We demand. We demand justice. Justice. We need justice. Justice. Justice now. Justice now. Justice now. Justice now. In front of embassy. In front of embassy. We need justice now. We need justice. Justice now. Justice now. UK police. UK police. Stand for justice. Stand for justice. Stand for justice. Stand for justice. For justice. Stand for justice. We are for justice. We are for justice. We are not violent. We are not violent. Not violent. We are not violent. We keep peace. 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 UK police. UK police. Support us. Support us. Support us. Support us. Don't support. Don't support. Don't support. Don't support. The killer in Ethiopia. The killer in Ethiopia. Ethiopian government is a killer. 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 Prime Minister of Ethiopia 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 is a killer. Don't support. Don't support. Don't support. Don't support. Injustice. 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 In Ethiopia. In Ethiopia. In Ethiopia. In Ethiopia. There is genocide in Ethiopia. There is genocide in Ethiopia. We tell you. We tell you. Don't support them. Don't support them. Don't protect them. Don't protect them. Yeah. Ambassador must resign. Yes. Tell him, tell him. Ambassador Fissaha. Yeah, hello, Naga. After what to
Tiba-tiba pun jalan naftarnya sesuatu. Aku baru membahas kabarnya kita David. Ya, David ada. David stay off the night. Aku dah bahas bahas dalam. Aku nanti nama dia. Nama kabar, nama doi tiba. Erron darba dawa tanami dirasa sawiyani. Ya dawas. Okay, dursa yaada sadii yaada kennuu barbaada. Tokkoffaa qeerroodhaaf. Qeerroo biyya keessa mana jiraattaniis, hiriira baataniis, callistaniis ilmaan nafxanyaa Abiy isin ajjeesuu dhiisutti hin jiru. Wanni qabsoon tun qabsoo sa'aa 12ffaati. Isin ilmaan Oromoo osoo Oromiyaa keessa jirtan Abiy militarii Oromiyaa keessa gadhiisee akkasitti uummata Oromoo kontirool gochuu hin danda'u. Nu sodaachisuuf ilmaan Oromoo sodaachisuuf qofa waan kana hundaa gochuu jira. Ajjechaallee ka'uumuu jiru ilmaan Oromoo sodaachisuuf qofa. Wanni nu sodaannu hin jiru. Kan falmannuuf dhugaadhaa fi kan falmannuuf biyya keenyaa fi jabaadhaa jechuu barbaada. Kan dabalataa qeerroodhaaf. Amma booda namni tokko ol bahee waa'ee Jawaar negeetiivii isaa dubbatee taxarxaarii Jawaar jedhee namni tokko miidiyaa irratti bahee dubbatee jennaan ijannoo itti fudhadha. Ijannoo itti fudhatan immoo dhaha ajjeesaa osoo hin ta'in booji'a. Gaafii isa gaafattan yookaan waan inni isiniin jechuu danda'u karaa miidiyaa OMN irratti fida. I can't say I don't have a right to say about the king of the country. If I said again in the media, I price of my life. Jedhani akka isaan miidiyaa OMN irratti gadhiisan godha booji'a. Tokkoon isaanii namni tokko waa'ee Jawaar negeetiivii kan dubbatee fi waa'ee Jawaar taxarxaarii kan dubbate. Kan Abiy lammaffaan kan Abiyyiidhaaf. Abiyyi bakka inni jirurraa qilee inni jiru keessaa baasee ilmaan Oromootiif ilmaan Oromootu dhiiga itti dhangalaasee lafee itti dhangalaasee bakka san isa kaa'e. Jawaartu bakka san isa kaa'e. Jawaar tekstii Jawaar godhe takkaan danda'a. Tekstii takka qofaan jechuudha. Mootummaa Jawaar kingii addunyaa kingii Itoophiyaa hidhee Jawaarin kingii addunyaa nama ta'u hidhee Abiy taa'uun isaafuu sheemiidha. Maaliif isaatu bakka san isa kaa'e galata Jawaariitiin galata qeerroo silaa halkanii fi guyyaa thank you jechuu ni qaba jechuudha. Uummata gabrummaa jalaa isa baasan kanaan jechuudha. Qeerroo galatoonfatuu qaba. Galata qeerroo kanaan deebisuu hin qabu. Jawaartu achi isa kaa'e qeerrootu achi isa kaa'e achirraa kabuusus Jawaar. Achirraa kabuusus qeerroo hamma barbaade uummata Oromoo ajjeesuu danda'a. Qeerroo Oromoo ajjeesuu danda'a. Garuu bakki inni itti galu hin jiru. Rikoordiin hundi taa'u jira. Ilmaan Oromoo kan boru biyya bulchan kan boru addunyaa bulchan ijoolleen dhabu jiru. Namoota akka Jawaarii king addunyaa ta'anii fi namoota akka Jawaar jiineesii addunyaa ta'an fi namoota ciccimoo akka Haacaaluu dhabu jira jechuudha sa'a kanatti. Kanaafu piraayisiin inni kafalu of duratti baay'ee guddaa jechuudha. Kan Jawaar ammoo Jawaar qeerroo you are a genius. Jawaar we have a genius. You are 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 a genius. You can lead the world. You can lead the world. That's right. You are a genius. That's right. That's right. For now, you are in the prison. Yeah. Tomorrow, world can study your mind. Jawar, you are a genius. We have a genius leader in the prison. The second Mandela. The second Mandela, like who? Like Obama. He is genius like Mandela. Jawar, you are a genius man. You are king of a king. We love you. We sacrifice everything for you. Love you. Kanafu jawe kenna nujiradu
الدنيا نما بتشو دندو ميت إثيوبيا ميت تيمودي إسنيف جرا كيرا جرتو كيرا مالي إثيوبيا جرتي كيرا مالي إثيوبيا جرتي أورما مالي إثيوبيا جرتي أورما مالي إثيوبيا جرتي أورما مالي إثيوبيا جرتو أورما مالي إثيوبيا جرتو نفس أمتك أن أجسارني برايسي إنسان كفلن لايف إنساني تبيعك كريميرو كسوني تبيعك Ugur imbaasii akkuma itti fufee jira gartee hulaan jaraa cufatanii jiranii akkuma argitan gartee poolisiin kunneen gartee hulaa jaraa eegaa jiran akkuma argitan kana hulaan jaraa cufaadha poolisii naannoo 4 yookaan 5tu hulaa jaraa irra dhaabata achi asiin immoo qeerroo fuulduratti immoo poolisii akkuma argitan kana lakkoofsan kan hin beekamne jechuudha lakkoofsan qabanii makiinaan jaraa ala dhaabata akkasi jiranii gartee qeerroon immoo as jira kana isin jechuu barbaanna akkuma isin argitan kana jira wanni as deemu jiru kana fakkaata namni yaada kennachuu barbaadan yaa uummanni irra jirta Ole yaamin ani kennu barbaadu yoo jiraate qeerroon biyya keessaa qeerroon Londonii kunuun baasii biyya shanaffaaf dhufaniitiin jiranii warri biyya keessaallee akkasumaan akkatti muddaatii irra jiranii haasaa qabna warri asii immoo har'a Habashaan dhuftee seenuudhaaf gaafa jettu poolisa wajjiniin illee lola cimaa ture haa ta'u malee hoonu baasanis fuulduraa seesees nu dhiibanii qeerroo keenya irratti kaanis yoo nurraa hidhanii kaanis yoo waan biraa godhanii garuu ni maasitti dafnee too ammayyuu akka warri Habashaa seentee too ishiin hojjenneef orgineetiin jirra ammas nuus asuma keenyeetiin itti fufnee too waan gochuu qabnu goona duubatti hin deebin waan duubatti nu deebisu waan tokkollee homtuu hin jiru haga dhiigni haa caalu dhangala'e haga ba'u haga dhugaan haa caalu ba'u haga Abiyyi Ahmad ajjeese ofiisaatiif ajjeesee too haga shaneetti himatu haga nama hanbiraa sababu dhiiga haa caalu ofiisaatiif ajjeesee too lafatti gadi naqee too kan dhiiga isaatiin immoo waan biraa inni hojjetu haga haqni haa caaluu ba'u haga warroonni hidhaman hundumtuu haga mana hidhaa keessaa ba'anitti haga Oromiyaa walaba taatee too bilisoomtee too xiqqoo sagalee ol naaf fuudhii jira jiranii mootummaa mataa ishii dhaabbachuu too dandeessutti haga sanatti nullee ala kana keessaa hin baanu ala kana keessaa gallee mana keenyatti gallee too hin ciisnu nullee aluma kana keessa simmintoo kanarra ciisna haga mootummaan kunillee gargaarsa nu godhu haga mootummaan kunillee gargaarsa mootummaa Itoophiyaa irraa dhaabutti nullee asuma teenya jarri Habashaan tunillee galtee too hojii ishiin hojjettu qeerroo biyyaa nullee si wajjiniin jirra isinillee jabaadhaa isiniin jenna nutillee asii humna isinii taana isinillee bakka jirtanitti jabaadhaa isiniin jenna dhaamsina ni qabu isa qabata ayyaduu galateem akkuma argitan kana gartee ijoolleen akkana jirti gartee poolisiileen hagammaa akkanuma jiranii waan jiru maraa waliin argufteena gartee maal jechuu barbaade እኔ ኦሮምኛ ለማይሰሙት ለአማርኛ ተናጋሪዎች ምለው ኢትዮጵያ ያለ ኦሮሞ ኦሮሞ አትሆንም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንላትም ካለ ኦሮሞ ውስጥ ሰላም ሲፈጠር ወታደሮቹ ከኦሮሞ ክልል ሲወጡ ፎርስ ሲቆም የታሰሩት ሲፈቱ ሰላም ሲመጣ ነው ኢትዮጵያ ብለን የምንጠራት እስከዛ ድረስ ግን ፋይታችን ይቀጥላል ኦኬ ኢትዮጵያ ብለን ምን ኢትዮጵያ ተብሎ የሚጠራው ነገር አናቅም አንሰማ ስለዚህ መበርታት አለብን እንቀጥላለን ትግላችንን ኢትዮጵያ ምንላት ኦሮሞ ነፃ ስትወጣ ነው የታሰሩት ሲፈቱ ነው ፖሊሶቹን ከወታደሩ ያስገባው የኤርትራና የተለያዩ ወታደሮች ኦሮሞ ክልል ሲያወጣ ኢትዮጵያ ብለን እንጠራታለን እስከዛ ድረስ ትግላችንን እንቀጥላለን አመሰግናለሁ
wanni akkuma isin agartan kana jira gartee ugurri imbaasii akkuma itti fufee jira gartee alaabaa jaraa ka achirra mirmirfatu malee hulaan jaraa cufaadha gartee poolisii naannoo shanii lakkaa'amtuun hulaan jaraa eegamu jira qeerroon immoo ka eegamu jirtuun poolisii naannoo hedduudha gartee lakkoofsanii kana isiniin jechuun hin danda'u gartee qeerroo akkanatti marsanii eegu jiranii yaada dimshaasha wayii anillee yaada ani qabu dhaamsa qaba dhaamsa ani qabu uummata Yurooppii keessa jiruu fi kaadachii adda addaa Ameerikaa irra qeerroo fi qabeen biyya adda addaa keessa jirtu warri qabsoo kana eegaleen akka warri UK kanatti qabsoo kana eegaleen adantamaan akka eegaltan siin jala yoo wal bira hin falmatin gaafa tokko ta'ee tokko rage qabsoon tana galma hin geettu kanaafuu warri Yurooppii fi Ameerikaa keessa jirtan biyya dachee garagaraa keessa jirtan gurgura kaasii osoo yeroodhaan jalqabdan akkasitti jabane galma goo dandeenya qabsoon tana illee fi taphatee yaada galatoma we are here protesting against the Ethiopian government in front of the Ethiopian embassy in London. We've been here for almost 6 days. Today is Monday, so today is the important day. So we wake up in the morning, we're trying to put the embassy under lockdown, but there was a lot of officers coming in and they forced us. They've been a dictator. The UK officers turned into dictator. So they push us. A lot of people get hurt. A lot of people arrested. So we want to send a message to everybody who lives in the UK, outside the UK, around the world. Anyone who is Oromo, please try to stick together. Try to unite it. Try to stand together so that we can move this government from the power, because it's killing our people. A lot of people are dying, and even the people who are in Europe, they're protesting every day, but they're not getting a response because we're not together. We didn't stand together. We didn't unite it. We need a lot of people. We need a lot of solidarity. So please come outside and support us with this struggle so that we can go ahead and win and move to the next step. Thank you. मैं आता हूँ I don't know what to say, man. You know, I'm really pissed off right now. You know what? Can you speak to me, please? I'm really pissed off. I don't even know what to say. Yeah, basically we are here we've been here now for 6 days, you know. So Ethiopian embassy here, right here, you know. So they didn't even say to us anything, you know. We've been here outside here, in this weather, sometimes it's raining, it's cold, but we don't care about this shit because we standing with our right, you know. So we support in Oromo community right here. So basically Jawar Muhammad, everyone, Bakala Garba, Hamza Burana, everyone in prison. So how we gonna sleep at home, you know? That's why we right here. So basically we don't minister right here. So there's a lot of police officer right there. So now we're not gonna stand this. We're gonna do this thing every single day until they release everyone from prison. So kana sininje chu barbada akombe kamu asiti gate guyyaa jahaffaa kennaafaa jirra halkanas bullaa gartee guyyaa asoolaa gartee rooba jira qabbanatti jira gartee kana garuu ijoolleen teennaa taa'as jirtu tunniin waan kana hunda keergochuu dhiisanii gartee ijoollee teennaa ka biyyatti du'u jiran gartee hidhamuu jiran jechaaf asii galanii jiranii garuu ijoolleen Londoniin keessa jiran hedduudha. Akkasumallee ijoollee UK keessa jiran Londoniin qofa osoo hin ta'in UK'n tun gartee bakka hedduu ijoolleen Oromoo bakka hedduu jirti, Scotland jirti, akkasuma outside jirti, England keessa iyyuu Manchesteriin, Birminghamin ijoolleen tun kottatti uummata keessaniif dhaabadhaa gartee imbaasii kun guyyaa jahaffaa isaatiif cufaa jira. Dalagaa takka dalaguutti hin jiranii maallaqi asirraa galuuf tokkolleen hin jiru kun maraa irraa ugguramee jira. Itti fufaa akkuma itti ugguramee itti fufaa hagam takka akka cufamu cufsiisnu hin beeknu hagacci atakkaallee deemnu hagacci alamaallee deemnu asuma jira bakka nu bullu kanallee argitanii jirtanii koottatti birmadhaa uummata keessaniif koottatti dhaabadhaa wanta akka sodaatinaa maaliif ijoolleen tiin hidhamtuuf Jawar Muhammad argitee Baqqalaa Garbaa wanta akka balleeysaniitiin wanni jarri balleeysan takka leen jiru wanni jarri hidhamaniif waan Oromoo ta'aniif Oromoon kaduuf waan Oromoo ta'eef qofa malee amantiif miti uummanni keenya lolaa jiru
oromummaa isaatii fi gartee gabrummaa jalaa bahuuf waan ta'eef gartee uummanni kun kan fixaa jiru gartee amantii keenyaaf osoo hin ta'in oromummaa keenyaaf nu jibbanii gartee Jawaar immoo waan tokko ta'e gartee sabaaf sablammiin iyyuu mootummaa kana hin dhiisu gartee Agawuun mootummaa kana hin dhiisu Qimaant mootummaa kana hin dhiisu Sidaamoo Walaayitaa Affaar Sumaaliin mootummaa kana hin dhiisu mootummaan kun akkasi beekuu qabaa jechuudha Jawaar faan Baqqalaa faan warri gartee sabaaf sablammiidhaaf falmatu kun mana hidhaa san keessatti jarri waan takka tahanii jennaan akka sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jirtu mara mootummaa kanatti kaatu mootummaan beekuu qabaa jechuudha. Oromoo qofaa miti kan mootummaa kanatti ka'uuf ta'u Jawaar faa waa taatee jennaan sabaaf sablammiin mar wanni ummati inni falmataa fi ture Jawaar ummata Oromootiif qofaa miti kan dubbachaa ture sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiran hundaafuu dubbachaa ture kana isiniin jechuu barbaada. Infalmannaa dhugaa qabnaa akkuma Jawaar jedhu dhugaa qabnaa ni moonaa qeerroon as jirti poolisiileen as jirti kanuma isiniin jechuu barbaada dhaggalatooma. የማስተላልፈው ነገር እኛ እዚህ የተገኘነው የኢትዮጵያ ዲክታተር መንግስትን ለመቃወም ነው። በሀገራችን ህዝቦች ላይ በሚያደርገው የዘር ማጥፋት በኦሮሞ ላይ የሚያደርገውን የዘር ማጥፋት በመቃወም በየመስጊዶችን እየገቡ ኡስታዞችን እየገደሉ እና ደግሞ ወጣቶችን ሴቶችን እየገደለ እዚህ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ የተገኘ ነው። ኤምባሲውን በመዝጋት የኢትዮጵያ መንግስት አቅም ማዳከም ነውና ሞላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሰላም ፈላጊ ፍቅር ፈላጊ የፌደራሊዝም ደጋፊዎች በሙሉ ወላይታውም ሁሉም ኦሮሞውም ሁሉም በአንድ ላይ ሆነን ይሄንን የአምባገነን መንግስት ማብቃት ይሄን የሶሎሞኒያ አገዛዝ እንዲበቃ ትግል ማድረግ አለብን። አመሰግናለሁ። ኦኬ ቴንክ ዩ Galatoma amma kana jiranii yeroo wanti addaa dhufe walitti deebinaa haga sanii nagaatti.